akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Araarsaa Mul'isaa Miidiyaa. Namoonni jalqaba gara miidiyaa kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii miidiyaa kanaa ta'a. Ammuma nutti dabalama wantoota miidiyaa kanarraa gadhiifaman daawwadhaa jechuun amsa gooti. Egaa yeroo darbe keessa wantoonni miidiyaa kanarratti gadhiifaman wantoota nama bohaarsan, nama bashannansiisanii fi nama barsiisanidha. Egaa guyyaa har'aa kanas mammaaksa afaan Oromoo kutaa 16ffaatiin walitti deebinee jirra. Mammaksi afaan Oromoo kutaa 16ffaa akka armaan gaditti itti fufa. 1. Hantuunni quuftee funyaan adalaa arraabdi. 2. Barcumarra taa'anii muka namatanii. 3. Heeruma dharraanee heerumnaan rarraana jette intalli. 4. Midhaan bonni fixee ganni maqaa fuudhaa. 5. Kan garaa malee kan maqaa yoomne dhibe jedhe waraabessi. 6. Dhalliif karaan ganama nama afa. 7. Bittaa wallaalanii gabaa abaaru. 8. Muka beekan qorichan se'anii. 9. Dhadhaabbattuu fi dhadhaabottuutti ganna midhaan gurguru. 10. Waraabessiin waan halkan nama godhu beekaa guyyaa nama baqata.